Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu daawwattoonni keenya. Har'a kunoo halkaniin mageen xiqqoo ciniinsifattee halkaniin baaneeti jirra. As jirra. Aadamii fi Tamaamii isaan wajjin jiranii amma gara hospitaala sa'aatii kana deemutti jirra. Xiqqoo dukkana waan ta'eef gara ifaatti baaneeti. Isaan deemnee karaan? Yaa hundi keessanuyyuu du'aa godhaafi daa'ima isaanii halkaniin dhufuuf halkaniin manaanu yaase halkaniin dhufu malee jedhee akka ta'u du'aa godhaafi jirra halkaniin dhufu isinitti makama malee nuun jedhee jira akkasitti jirra gaafo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube Abdii Endamagee akkam jirtani? Nu nagaa jirra amma halkan keessaa mungi sa'aatii meeqa? Halkan keessaa akka lakkoofsa Awuroopaatiitti sa'aatii 3 akka biyya keenyatiitti Itoophiyaatiitti sa'a 9 jechuudha. Sa'aatii kanaan daa'imni olii gadi nu oofutti jira. Dhufu malee jedha jira daa'imni. Amma gara hospitaala lamaa deemnee jirra. Hundaafuu maalirra akka geennu hin beekne. Du'aa godhaafi bira dhaabadha. Abdiin kunooti. Lama deemnee naan hospitaala lamaanuu dirqama dhufuu qaba waan dhufuu qaban hin jedhani. Nuti immoo irratti mammari'ataa jirra. Sadaffaa geennee yoo sadaffaanis dirqama jedhe akkasitti hanga amma hospitaala lama deemnee jirra. Amma hospitaala sadaffaa deemutti jirra laaluuf jechuudha. Dirqama amma wanti jechuudha yoo jedhan hunda isaanii ishee godhuu qabna jenneeti. Kanaaf mee hundi keessanuu bakka jirtanii du'aa godhaa. Du'aa bira dhaabadha akkuma argitan. Wanti takkan jiru nu malee kunoo karaa kanarra laala. Karaan halkan amma sa'a kan. Dukkanaan bareeda. Ani mul'ata dukkana keessa. Waaw. Ani mul'ata. Walitti deebina yeroo muraasa booda. Egaa kun amma hospitaala keessa jirra. Kuni hospitaala akkuma argitan namichi ammaaf waan inni jedhu addaan sirriitti hin beekne garuu akkuma waan har'a deessuutti kan inni jedhaa jiru ciniinsuu jechuun ciniinsuun sirriitti hin dhufne ammaaf garuu silaa wanti akka dayaafisii godhu mallattooleen dayaafisii godhan tokko tokko irratti mul'atanii xiqqoo dhukkubuu mul'ii dhukkubuu akkasuma bishaan xiqqoo keessaa yaa'uu wanta kana kanitu uumamee jechuudha. Sababa kana gara hospitaalaa sa'aatii kana fiinee dhufne waan jedhu amma asumatti ilaallee isiniif himnaa. Tamee maal jedhama doktara afaan Arabaatiin doktara wajjin kaasee isaa. Doktorri amma akkuma agartan kun magee itti eeggataa jira. Xiqqoo turaatii daqiiqaa muraasa booda isin deebi'an jedheedha. Daqiiqaa muraasa booda amaliyyaa yookaan immoo operaasyoon yookaan immoo akkanumatti uumamumaan hundi itti fiddeettu isii addaan laalee murteessee isin himan jedhe maal akka deettu hin beekne garuu mageen uumamaan malee operaasyoon isaanii hin barbaadu jettee hagammoo motorsiisa malee silaa akka doktoraatitti qaataa operaasyoon kan tureeyyu haa ta'u garuu eegaa jirra halkanii lafti baay'ee sa'aatii gara 4 deemeera biraa jechuudha akka halkan keessaa akka Awurooppaatti akka biyya sa'a 10 jechuudha. Maal akka ta'u ammallee barree hundi keessanuu akkuma ibsanitti du'aa godhaa fi mageedhaa fi as bira aadamis hin jira mageellee hin jira teettee eeggataa jirti akka cuuphee akkasii mochuuphee nama jiransa lamaan san keessaa tokko eeggataa jirti kam akka ta'u rabbi hin beekamne akkasii daa'imaan weelkaam jedhanii jirra mucaan immoo dhufu malee nuun jedhe dhufu malee nuun jedhe amma egaa doktorri maal jedhe koota jedhe maal jedhe okay akkasii amma doktorri ilaalaa jira. Mucaan dhufu malee jedhaa jira. Mageen immoo ani amaliyyaa hin barbaadu operaasyoon hin barbaadu jedhaa jirti. Kam akka ta'u garuu doktorri ammallee murteessine isin jedha du'aa godhaa amma xumuraatti viidiyoo kana daawwadhaa isin jedha magee maal jettan? Awwaanta gadhiifachuu hin danda'a. Gadhabdee ta'eeti? Du'aa akkasii godhan ammoo dhugaa uummata kanatti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni keenya hundi keessanuu isin jechaa. Arraan tanaga guyyaa akhiraati inshallah yoo rabbi jee rabbi khayri haa godhu du'aa manaa godhaan isin jawaan biras gochuu hin danda'u. Du'aa ima qofa naa godhaadha jirti guyyaan guyyaa xumuraatti wanti hunduu du'aadha nuti samma as dhufne taa'utu jirra wanti bara wanti dubboonu hin jiru doktora wajjin dubbachuu haasoo ta'e malee kaachirraa wajji keessa wanti nuti si gargaaru jiru du'aadha rabbiin kadhachuudhaaf hundi keessanuu akka amantaa keessatti rabbiin kadhadhaaf daa'imni immoo daa'ima finiinu abdii caalu rabbi gaagudu amin kasi caalu ta'u ka ke ilma ta'u ka garuu fi ishee midhaa yibannaati beekta amma jechuun amma ka abbaa caalu rabbi gaagudu amin kasi caalu haa ta'u hundi keessanii ilma abbaa caalu akka ta'u du'aa godhaa durri kan takka ammaa deebiitii bar